manni marii nagaa fi jijjiiramaa Finfinneetti hundaa'e kaayyoon isaa humna fonqolchaan mootummaa Tigraay to'ate dhaabsisuu akka ta'e paartiin Simiraat ibseeti jira. Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaan walitti dhufeenya biyyoota lamaanii fi nageenya imaltoota irratti marii taasisaniiti jiru. Iraan caasaa waraanaa haaraa hulaa Hormuz to'atu hundeessuu isiidhaa beeksifteeti jirti. jalqaba irratti ka hordofaa turtan ijoo oduu guyyaa irraatiif isinii qopheessine keessaa bakka jirtan maratti nageenyi isin haa dhaqqabu daawwattoota keenya miidiyaa keessan waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaa kan isin biraan gahaa jiru an Uudii Muusaati kallattumaan gara bal'ina oduutti dabarra. Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaan walitti dhufeenya biyyoota lameeniitii fi nageenya imaltoota irratti marii bal'aa taasisaniiti jiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Xiyomaatiyos itti aanaa ministeera dhimma alaa Saudi Arabiyaa Waliid El-Kareejii wajjin Finfinneedhatti wal arguun hariiroo gama lameenii irratti dhimmoota nageenyaa fi tasgabbii naannichaa irratti bal'inaan mari'atuu isaanii ibsaniiti jiru. Akka ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisetti yoo ta'e ministeerri dhimma alaa Geediyoon Xiyomaatiyosii fi itti aanaan ministeera dhimma alaa Saudi Arabiyaa Finfinneedhatti wal arguudhaan hariiroo biyyoota lameenii irratti bal'inaan mari'atanii jiraachuun isaanii ifoomeeti jira. Kunis ammoo hariiroo biyyoota lameenii kan yeroo dheeraadhaa itti fufsiisuudhaa fi caalatti cimsuu irratti kan fuulleeffate ta'uun ifoomeeti jira. Marii kanaan Geediyoon Xiyomaatiyos Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaan hariiroo seenaa walitti hidhamiinsa ummataatii fi biyyoota hariiroo bara dheeraa wajjin qaban ta'uu ibsaniiti jiru. Dabalataanis Dr. Geediyoon Xiyomaatiyos biyyoonni lameen ejjennoo wal fakkaataa akka qabanis eeraniiti jiru. Ministeerri fedhii biyyoota lameenii kabachisiisuudhaaf jecha waliigalteen lameenii caalatti guddisuunis barbaachisaa ta'uu ibsanii ka jiran yeroo ta'u Saudi Arabiyaa keessatti nageenya lammiilee Itoophiyaa jiraatanii mirkaneessuu akka lammiileen Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessatti hojjetanii nagaan jiraatan nageenya isaanii eeguun barbaachisaa ta'uudhas xiyyeeffannoon addaa kennamuufi akka qabullee Dr. Geediyoon Xiyomaatiyos ibsaniiti jiru. Dabalataanis Dr. Geediyoon Xiyomaatiyos lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Saudi Arabiyaa keessa jiraniif eegumsa taasisuudhaan alattis ammoo galiin isaan argatanii fi gatiin hojii lammiiwwan kun itti dalaganiifis akka fooyya'u mari'achuun isaanii dhaga'ameeti jira. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Saudi Arabiyaa Waliid El-Kareejiin ammoo game isaaniitiin Saudi Arabiyaan hariiroo yeroo dheeraa Itoophiyaa fi uummata isii wajjin qabdu gatii guddaa kennitee jiraachuu ibsuudhaan hojii gaarii seera hojjettoota Itoophiyaatiif carraa hojii amansiisaa fi nageenyi isaanii akka eegame mirkaneessuu keessatti gahee guddaan taphatamaa jiraachuu akeekaniiti jiru. Gama lamaan irraa nageenyaa fi tasgabbii naannichaa irrattis yaada wal jijjiiranii kan jiran yeroo ta'u naannicha keessatti walitti bu'iinsa uumaman furmaata siyaasaatiin furuudhaaf filannoon jiru marii qofa ta'uudhas ministeeronni dhimma alaa Itoophiyaadhaatii fi Saudi Arabiyaadhaa marii Finfinneedhatti tolfatan kanaan eeraniiti jiru. Hariiroon dippiloomaasii biyyoota lameenii haala godaantota Itoophiyaatii fi lammiilee hidhaa jiraniin wal qabate Itoophiyaa keessatti yaaddoo olaanaan uumamee jiraachuu irrattis kaasuudhaan bal'inaan mari'atanii ka jiran yeroo ta'u murtiin du'aatii fi gabaasotni haala godaansa Itoophiyaa ilaalchisan irrattis mariin bal'aan adeemsifamuun ifoomeeti jira. Lammiiwwan Itoophiyaadhaa hedduun mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti hidhamanii murtii du'aa eeggachaa ka jiran ta'uun gabaafamaa ka ture yeroo ta'u ministeerri dhimma alaa Itoophiyaatii fi itti aanaan ministeera dhimma alaa Saudi Arabiyaadhaa Finfinneetti marii adeemsisaniin dhimmicha irratti bal'inaan mari'atuun isaanii ifoomeeti jira. Kanumaan kan wal qabateen ammoo godaansi seeraan alaa kan lammiiwwan Itoophiyaadhaa balaaf saaxilu kan gama Saudi Arabiyaatti taasifamaa jirus xiyyeeffannoo argachuudhaan biyyoonni lameen gaffageenyaan irratti mari'ataniiti jiru jedhameeti jira.
Manni marii nagaa fi jijjiiramaa Finfinneedhatti hundaa'e kaayyoon isaa ijoon humna fonqolchaan mootummaa Tigraay to'atee dhaabsisu akka ta'e paartiin Simrat ibseeti jira. Paartichatti qindeessaan miidiyaatii fi kominikeeshinii Birhaanaa Gabreyesuus akka jaanitti yoo ta'e sochiin warra jijjiirama feene jaanii hundeeffamuudhaan Tigraay keessatti eega sochoo eegalan ji'oota 7 ol xumuruu kabeessisan hoggaa ta'u namoota bebbeekamoo paartiilee garaagaraatii fi qaama dhiibbaa uuman akka of keessaa qabus itti dabaluudhaan qindeessaan miidiyaa fi kominikeeshinii paartii Simrat ibseeti jira. Warra jijjiirama barbaanna ja'an kunniin ammoo boordii filannoo irraa dhaabbilee beekamtii argatan 4 akka of keessaa qabus ammoo ibsameeti jira. Akka obbo Birhaannaan jaanitti yoo ta'e gareen jijjiirama fidu ja'ame kun gara mana mariitti yeroo guddatan kanneen dhiibbaa uuman naannolee biyyattii 7 keessatti kan socho'anii fi paartiilee siyaasaa namoota bebbeekamoo qaamolee miidiyaadhaatii fi waldaalee dabaluudhaan caamsaa 9/2018 ifaan ifatti hundaa'uu isaanii ibseeti jira. Paartiin Simrat Tigraay keessatti paartiilee galmaanii socho'an Baayitoonaa, Aranaa Tigraay fi Tinsaa'ee Sabaa Indartaa akkasumas ammoo dhaabbilee kaanii wajjin ta'uudhaan manni marii nagaa fi jijjiiramaa hundeessee jiraachuu isaanii ibsaniiti jiru. Akka ibsa paartichi kannetti yoo ta'e naannoon Tigraay kana booda haala amma jiru kanaan fagoo deemuu hin dandeessu kajaan hoggaa ta'u naannittiin dhiibbaa dinagdeedhaatiin miidhamuu isii qe'ee fi qabeenyarraa lammiiwwan buqqa'uu isaanii bulchiinsi gaariin dhabamuudhaaf tasgabbii hojii dhabdummaadhaan naannichi rakkachaa jiraachuudhas dabalataan ibsaniiti jiru. Manni marii dilbata dabre ifatti hundaa'e kun ammoo uummanni Tigraay haala kanaan yeroo dheeraa turuu akka hin qabne jala sararee ka ibsee jiru yeroo ta'u naannoo Tigraay keessatti walgaarreffannaan siyaasaadha eegamuu datee as bubbuleeti jira. Naannicha keessatti paartiin Dr. Dabratsiyoon Dabramikaa'eliin durfamu paartiin TPLF humnaan mootummaa bulchiinsa yeroo Tigraay kan Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaatiin durfamu aangoorraa fonqolchuudhaan koraa siyaasaa aangoo naannoo Tigraay to'achuu isaa ibsee ka ture yeroo ta'u paartichi mootummaa Tigraay haaraa ka hundeesse ammoo filannoo kanaan dura yeroo naannicha keessatti waraanni eegalamaniin dura adeemsifame bu'uura godhachuudhaan akka ta'e ibsa gareen TPLF kannanirraa hubachuun ni danda'ama. Kanas ta'u san yeroo ammaan tana muddamni cimaan naannoo Tigraay keessatti latee ka jiru yeroo ta'u humni nagaa fi jijjiirama naannichaa kan Finfinneetti hundeeffame kun ammoo wabiin tajaajilameeti abdatama. Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaatiif jiddugalli qormaataa 667 qophaa'eeti jira jaame. Tajaajilli qormaataa fi madaalli barnoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara kanaatiif jiddugalli 667 qormaata kennuuf qophii taasifame akka jiru ifoomseeti jira. Daariktarri olaanaan tajaajilichaa Dr. Isheetuu Kabbadaadha akka ibsanitti yoo ta'e qormaata seensa yuunivarsiitii bara kanaatiif yuunivarsiitiiwwan 97 fi jiddugalli qorumsaa naannoleedha 570 itti kennamu qophaa'ee jiraachuu isaatis ibsaniiti jiru. Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara kana waxabajjii 24 hanga adoolessa 17 bara 2018tti kan kennamu ta'us eeranii ka jiran yeroo ta'u barattoota idilee dabalatee sagantaa hundaan saayinsii uumamaa barattoonni 300 fi 600 fi 900 fi 64 akkasumas ammoo saayinsii hawaasummaatiin barattoonni 200 fi 57 fi 255 walumaa gala ammoo barattoonni 500 fi 64 fi 219 galmaa'uu eeraniiti jiru. Qormaata guutuu kutaa 12 ka kennamu jiru kanaan ammoo barattoonni hagammatti qophii taasisanii ka jiran ta'uunis ibsameeti jira. Qormaatichi bara kana guutumaan guututti onlaayiniin kennamuuf qophiin taasifamaa jira ka jaan daariktartichi sababoota garaagaraatiin barattoonni lakkoofsi isaanii xiqqaate waraqaadhaan kan qoraman ta'a jechuudhaanis ibsaniiti jiru. Dandeettiin jiddugaloota qormaata naannolee gargar ta'us je daariktartichi kompiitaroonni qormaataaf qophii taasifaman jiraachuu eereeti jira. Torban dabreerraa eegalee karaa onlaayinaatiin yaaliin qormaata barattootaa kennu eegalee jiraachuudhaas dabalataan
Daarektarri olaanaan tajaajila qormaataa fi madaallii barnoota biyyoolessaa Dr. Isheetuu Kabbadaadhaa ibsaniiti jiru. Israa'el deeggarsa Itoophiyaadhaaf kennitu caalatti cimsitee kan itti fuftu ta'uu isii ibsiteeti jirti. Itoophiyaadhaatti ambaasaaddarri Israa'el Dr. Abrahaam Nuguseedha. Israa'el deeggarsa investimantiitii fi misoomaa Itoophiyaa keessatti gootu cimsitee caalatti kan itti fuftu ta'uu dubbataniiti jiru. Ambaasaaddaroonni fi miseensonni hawaasa dippiloomaasii Finfinnee keessa jiran zooniiwwan dinagdee addaa daawwataniiti jiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Israa'el Dr. Abrahaam Nuguseedha akka ibsanii jiranitti yoo ta'e hariiroon biyyoota lamaanii hariiroon Itoophiyaadhaatii fi hariiroon Israa'el bu'uura cimaa irratti kan ijaarame ta'uu eeruudhaan dhiisumaa jiran teekinooloojii qonnaa ijaa hojiiwwan kalaqaatii fi misooma humna namaa irratti hojiileen jalqabaman cimanii kan itti fufan ta'uudhas ambaasaaddartichi ibsaniiti jiru. Daldalaa fi qonnaan alattis nageenya saayibarii teekinooloojii odeeffannoo ITdhaa fi bu'uuraalee misoomaa yaala ammayyaawaa irratti tumsa biyyoota lamaanii daran cimanii sadarkaa olaanaatti akka caantaa'eessuudhaaf hojjetamaa jiraachuudhas ambaasaaddarri Israa'el Finfinnee jiru ibseeti jira. Dhaabbileen teekinooloojii Israa'el imala dijitaalaayizeeshinii Itoophiyaa deeggaruudhaaf fedhii guddaa akka qabanis ambaasaaddarri Abrahaam Nuguseedha ibsaniiti jiru. Hariiroon uummata biyyoota lamaanii akkasumas ammoo hambaaleen seenaa fi hawaasni biyyoota lamaanii keessatti argamanis hidhata dinagdeetii fi dippiloomaasii daran utubuudhaaf gahee guddaa kan taphatu ta'uu isaa ambaasaaddartichi ibsaniiti jiru. Ministeera dhimma alatti Daarektoreetii waliigala dippiloomaasii dinagdee ambaasaadder Yohaannis Faantaadhaa gama isaaniitiin hawaasni dippiloomaasii ragaa qabatamaa argate bu'uureeffachuudhaan kaampaanonni gurguddoon biyyoota isaanii gara Itoophiyaatti akka dhufanii fi zooniiwwan dinagdee addaa keessatti akka bobba'aniif gaheen dippiloomaasummaa daran cimee akka itti fufu dubbachuudhaan carraa investarummaa biyya keessa jirutti akka fayyadamaniifis waamicha dhiyeessaniiti jiru. Koongootti lakkoofsi namoota dhibee Iboolaatiin du'anii 131 gaheeti jira. Koongoodatti lakkoofsi namoota dhibee Iboolaatiin du'anii 131 kan gahee jiru ta'uun isaa ibsameeti jira. Namoonni 500 ol vaayirasichaan qabamuun isaatis ammoo gamasirraa dhaga'amee ka jiru yeroo ta'u dhibeen kun Koongoodatti akka haaraatti eega keeyyaasitti lammiiwwan biyyattiidha 131 ol ta'an dhumanii jiraachuun isaanii beekameeti jira. Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti lakkoofsi namoota dhibee Iboolaatiin du'anii 131 gahee ka jiru yeroo ta'u namoonni 513 ol vaayirasichaan qabamuudhaan shakkamanii jiraachuun isaaniitis qondaalonni biyyattiidha ibsa dhimmicha irratti miidiyaaleef kennaniin beeksisaniiti jiru. Jiddugalli to'annoo fi ittisa dhukkubaa Ameerikaadha akka beeksisetti yoo ta'e Yugaandaa keessatti namoonni vaayirasichaan qabamanii argamuudhaaf namni tokko vaayirasichaan du'uu isaatis mirkaneesseeti jira. Lammiiwwan Ameerikaadha hedduunis ammoo naannichatti dhibee kanaan qabamuun isaa mirkanaa'eeti jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa weerarri Iboolaa yeroo ammaa kana sababa vaayirasii baandii buguyyootiin dhufu kun yaaddoo addunyaa akka ta'e labseeti jira. Mootummaan Koongoo akka beeksisetti gareen hojjettoota balaa tasaa madda vaayirasichaa adda baasuudhaaf fi qorachuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaa ibsuudhaan rifachuun akka hin barbaachisnes ammoo lammiiwwaniif dhaamsa dhaameeti jira. Haa ta'u malee jiraattonni kutaa bulchiinsaa Iturii, Kaabaa Buutemboo fi magaalaa Gomaatii namoota haaraa vaayirasichaan qabamuun yaaddoo isaanii dabalaa dhufeeti jira. Dooktarri Ameerikaa CDC waliin Koongootti hojjetu namoota vaayirasichaan qabaman keessaa tokko ta'uudhaan mirkanaa'eeti jira. Vaayirasiin Iboolaa kun kanaan duras Koongoo keessatti lammiiwwan hedduu galaafachuun isaanii yaadatama. Afgaanistaanitti abbootiin ijoollee isaanii gurguraati jiru. Jireenya mo'achuudhaaf jecha Afgaanistaanitti abbootiin ijoollee isaanii gurguraa ka jiran ta'uun dhaga'ameeti jira. Afgaanistaan magaalaa guddoo bulchiinsa Goor kan taate
chaagchaaraan keessatti abbootii hedduun addabaabaayii dafqaan bultootaan guutametti ganama bariidhaan ba'uudhaan hojiidha barbaaddataa jiraatu. Lammiileen addabaabaayii kanarratti walitti qabaman hedduun isaanii ammoo hojii guyyaa kan maatii isaanii ittiin jiraachisan barbaaduudhaaf akkasumas ammoo nyaataa fi dhugaatii isaaniif barbaaduuf jecha dhibbaatamaan walitti qabamanis garuu carraan milkaa'inaa akkaan xiqqaadha jedhameeti jira. Seenaan dachii tanarratti raawwatamaa jiru akka allaalee isaadhaa fi rifaasisaa yeroo ta'u BBC'n dhimma kanarratti abbaa daa'imma gurguruudhaaf murteesse tokko dubbisuudhaan gabaasa bal'aa hojjeteeti jira. Obbo Jumaa Kaan geessi umriin isaa waggaa 45 ta'e tokko yaada miidiyaadhaaf kanneen torbaan 6 dabran keessatti hojii guyyoota 3 qofa argatee akka ture himuudhaan hojii kanaanis ammoo guyyatti birrii Afgaanistaan 150 hanga 200 qofa akka argatu addeesseeti jira. Sababa nyaata dhabaniif ijoolleen isaanii halkan 3 walitti aansuudhaan beelaanii rafanii turuu fi jaartiin isaa bo'aa akka turte ilmaan isaatis akkasumatti bo'aa akka turan ibseeti jira. Sababa kanaaf jecha ammoo beela maatii isaatirraa baasuudhaaf daakuu midhaanii bitachuuf qarshii ollarraa kadhatee jiraachuu isaatis abbaan daa'imaa kun eeree ka jiru yeroo ta'u balaa beelaa kanaan Afgaanistaan balaa guddarra bu'aati jirti jedhameeti jira. Afgaanistaan keessatti seenaan abbaan ilmaan isaanii gurguruu kun waan addaa ta'uu baatus ammoo garuu gochi hawaasni biyyattii lubbuun jiraachuudhaaf godhan kun kutaalee biyyattii hunda keessatti waan baratame ta'eeti jira. Afgaanistaan keessatti har'a namoota 4 keessaa 3 wantoota bu'uura jireenyaatiif isaan barbaachisu guuttachuu kan hin dandeenye ta'uu UN gama isaatiin ibseeti jira. Hojii dhabdummaa hanqinni eegumsa fayyaatii fi deeggarsi namoomaa lammiilee miliyoona hedduuf kennamaa ture dhaabbatuudhaan biyyattiin balarra buuteeti jirti. Afgaanistaanitti riikardiin beelaa haaraan galmaa'ee ka jiru yeroo ta'u lammiiwwan biyyattiidhaan miliyoona 4.7 keessaa harka 10 ol beelarraa tarkaanfii tokko qofa fagaatanii ka jiranis jedhameeti jira. Weerara beelaa Afgaanistaan mudate kanaan ammoo maatii isaa keessaa daa'imni jalaa duuka ibse abbaan daa'imaa kan miidiyaan dubbise tokko sababuma kanaatis ammoo waan hojjetu dhabuudhaan jireenya beelaatiif saaxilamuu addeesseeti jira. Gargaarsi nyaataa kan akka daabbootii fi kanneen biroo gama addabaabayitti hawaasaaf kan dhiyaatan ta'us ammoo gargaarsi dhiyaatu kun lammiiwwan bakkicha jiran waan waliin geenyeef yerosuma kadhumusu jedhameeti jira. Abbaan ijoolleedhaa Afgaanistaan keessatti hojii barbaadaa olee gargara harka duwwaa yeroo galu daa'imman isaa ka qalbiin cabxu ta'uudhaa fi daa'imman nyaataa fi dhugaatii ka gaafatan ta'uudhaan rakkina hamaadhaaf maatiin isaa saaxilamtee jiraachuu maatiin Afgaanistaan waywaatanii jeemimmaaniitiin miidiyatti mataa ka jiran yeroo ta'u abboota Afgaanistaan kanneen weerara beelaatiin ijoollee ofii gurguruuf dirqaman keessaa namni Abdul Rashid Azim jedhamu kan BBC'n dubbise tokko daa'imman isaa 2 Ruqiyaadhaa fi Roohilaa ka jedhaman gurguruudhaaf gabaa baasanii akka jiran BBC mirkaneeffateeti jira. Abbootiin daa'imman isaanii kana ka gurguran ammoo jaalatanii osoo hin taane balaa beelaa isaan mudate jalaa maatii isaanii baasuuf dhalaa fi tokko gurguranii dhalaa fi tokko lubbuu beelarraa baraaruuf akka ta'e ibsameeti jira. Abbaan kun ijoollee dubraa 2 gurguruudhaaf sababni murteesseef ammoo hiyyummaa hojii dhabdummaadhaa fi deeggarsa dhabuu akkasumas ammoo liqiin namaa irra jiraachuurraa ka'e ta'uun isaa ibsameeti jira. Kanaan alattis ammoo guutuu Afgaanistaan keessatti rakkoo beelaatirraa ka'een abbootiin daa'imman isaanii gurguranii maatii hafte jiraachisuudhaaf jireenya rifaasisaa keessatti kufanii akka jiran miidiyaa feeraniiti jiru. Iraan caasaa waraanaa haarawaa hulaa Hormuuz to'atu hundeessuu isii beeksisteeti jirti. Iraan caasaa waraanaa haarawaa hulaa Hormuuz to'achuudhaaf hundeessuu isii beeksifteeti jirti. Iraan caasaa waraanaa haaraa ijaarsa boba'aa addunyaa keessaa dhibbeentaan 20f karaa bishaanii ijoo ta'e Strait of Hormuuz to'achuudhaaf hundeessuu isii beeksifteeti jirti. Manni marii nageenya biyyoolessaa olaanaan biyyattiidhaa akka beeksisetti caasaan haarooyni kun dhiibbaa waraana Ameerikaa irraa dhufu kamiyyuu qolachuu fi guddina naannichatti uumamu kamiifuu deebii ariifataa kennuudhaaf qophaa akka ta'e eereeti jira. Gama biraatiin paarlamaan Iraan sirna haaraa dooniiwwan hulaa Hormuuz qaxxaamuran irratti kafaltii tajaajila addaa akka kafalchiisu ta'uu isaa ifoomseeti jira. Sirni kafaltii tajaajila haarawaa kunis dhiyeessii boba'aatii fi gaazii uumamaa addunyaa jeequu akka danda'u Iraan akeekkachiifteeti jirti.
Kanas haa ta'u san garuu biyyi warra Pershiyaadhaatun eegaa hulaa Hormuz gixxim gootee addunyaadhatti cufattee asitti addunyaan guutuun hanqina enerjiidhaatiin raafamaa ka jirtu yeroo ta'u biyyi teenyas Itoophiyaan rakkoo annisaa jabaadhaaf saaxilamuudhaan geejjibni isiitii fi dinagdeen isii urgufamaatti jira. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduu isin biraan gaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaalee fi qophiileen Waliif TV dhaa kaafanetti dhufanii yeroo gaarii qabaadhaa.